kaameraan dhoksaadha ittiin nama hordofan mala jireenya isin keessa jiraatan keessa yoo jiraate aappii karaa salphaa ta'een yoo kaameraan jiraate ittiin beekuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoonni kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Aappii kana gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kan ture tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kajoo jalarra sinni baasar ture tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo waan ture tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan teessifata asirratti ta'e foon sarchii ture tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee haa daa naa barreessitanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik goon sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana diriiraa suuraa kana ture tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbufachuudhaaf asirra oltaa gadi deemtu oltaa deemtamu namaati achi booda dhumarratti kan amadii maraan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kujjeturtii daawuloodii kan sootaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbufatanii hayyee daawwattan kiyya aappii gabbufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan kanneen isin baasa jechuudha kanneen keessaa kan irratti tokkoof kilikni gootu jechuudha yoo kaameraan dhoksaa ittiin nama hordofan mana san keessa jiraate bilbilli keessan diimaa isin agarsiiseeti sagalee isin dhageessa jechuudha iyyee yoommoo kaameraan hin jiraanne diimallee isin agarsiisu sagaleellee iyyee isin hin dhageessu jechuudha.